أنا ديك على أنا ما بربادة سينجل أنا كون بربادة إيه هذا مناكي لما فكنا قلت أتفين لكن جد بربادي nama sammuun isaa bal'isee yaaduuf baay'ee salphaadha. Kana immoo sitan agarsiisa. Kana caalaa maal gochuun danda'a? Dhugaa dubbachuuf taanaan mirri kun hundinatti dhaga'ama jedhee yaadeen beeku. Jireenya koo darban utuun beeku nama na jaallatu ganuun koo irra qofa na haasofsiisaa jira. Ati iddoo kanaa dhabamuu malta. Garuu simboon kee namummaaf ayyaani kee iddoo kanaan dhabaman. Ganamaan baate hangammaa turte dhufte. Hojiidhaaf. Hojiif ta'uun bareeda. Argameeti hojiif turu. Kanaafuu Bareeda kophaa mana keessa hin qoma rakka. Adaatu sun dhugaa taatu. Kophummaan caal jedhanii taa'u. Homaa isa biraan qabu. Akkasumas akkuma yeroo tokko hin barbaachisa. Dhugaa marbachuun taanaan ati shamarree jiran keessaa shamarree carra qabeettiidha. Guyyaan irraa kun immoo guyyaa gammachuu. Gaafa akkas jechoota rahima ijaartee uumama kee ajaa'ibsiifatu kanneen kee dhugaa seeteetu maal jettee kaatti dhaabbatu. Kanaafuu miirootiin koo akkasitti hin gaddineef jechoota uumama koo madaalan keessa keetiin naaf baase. Yeroo jettu qubeen afaan Oromoo soddomaa ol ta'an namummaa kee ibsu erga dhaban miironni kee akkanatti hin gaddineef ka'iitii fuuldura kee dhaabbadhu namummaa kee yeedaleesseen gammachiisuuf yaala. Akka har'aayyuu nuti taleen beekanaafuu ani ga'ee dhaabbadhaa ati dafii laayee dheeres.
Namuri rigaa keetu namarare rigaa keetu namarare atumanan baatu eessumaattan si argare namni muka yaabbate rigaa muratii bu'a namni shaggii jaallate ofii maraatee du'a namuri kaa ohoo rigaa kee bareeda kaa ohoo du'umni kee namuri. Amana sunu ma yaddu kana argatte maal goota turte isa miira kee gubbeen qaamachaa jiru kanan isa qoodachiisa ture. Miira moomte iddoo kana dhufte jechuudha. Lakkee ayyaana nama jaalladhu iddoo kana na dhaabe. Geroot eenyu? Ana jechuun nama namni osoo wajjin nyaatu osoo waliin dhugu isa ganeedha. Ana jechuun nama namni miira isaa wallaaleef. Ana jechuun nama jaalala dirree irratti sagadeedha. Gochoonni kee darban akkas gaabbisan hin beektu turte? Gocha maaliitu? Abbaan of hin argu, goorroo duubi hin margu jedha warri keenya. Mana kiyya gannaa lakkisi. Mana kiyya gadi lakkisiitii bayi. Agar abbaan dagatee tussee lama ciniinti jedhu warri keenya. Kottu nyaata. Kamari. Nagaa kooti. Jirta? Jira. Baga jiraatti. Amiin atillee maka jiraatti. Sitti bareedee jira. Siin caalu. Akkamittiin beekte? Siin caalu kaa. Galatoon. Siturra caalaa bareedee. Galatoon. Rakkoon qaba. Garuu uumamni lafarra jiran kun hundumtuu haalota akka jijjiiraman hin beekte jedhee nama. Dhugaa kee jettee haalotaan kan hin jijjiiramne isin uume uumaa keenya qofa.
dhugaa keetti. Garuu immoo uumama harka isaa ta'anii haalota yeroo jijjiiraman maaltu sitti dhaga'ama? Akka ani yaadutti kun bu'aa cubbuu keenyaa ta'uu mala. Garuu maaliif gaaffii akkasii na gaafatta? Waan gaaffii natti ta'e si gaafadha. Akkas taanaan anis wanta gaaffii natti ta'e hundumaa si gaafachuu nan danda'a jechuudha. Eeyyeen mirga guutuu qaba. Okey. Ni dandeessa. Akkas taanaan ani siif maalidha? Ati anaaf gargaartu kun haalotaan kan jijjiiran. Dhugaadha. Ani siif gargaartu keeti. Hanga dhumaatti. Gamme nan dhageessooti. Suuqii deemee waa bitachuu deemeen waan tokko waan hin bitadhu natti ulfaannaan deebi'een. Qarshiin of harkaan qabu waa tokko naa bituu hin dandeenye. Maal bituu barbaadde turte? Waanuma mana keessa bibbitachuuf yaadeen ture. Yoo qarshii qabaatte naaf kenna. Ana immoo maallaqa qabadheen jiru. Yeroon argadhutti immoo siifan kenna. Sila eessaa argatteetiin naa kenni taate naaf? Natti hime? Sila ofii hojii of harkaa kan qabne nan beeka. Kanarra immoo hin qabee sonaan jettee naaf hoyyana. Kanaaf yoo akkan hojii hin qabne erga beekte na dhiphisuun maaliif si barbaachise? Maal yaadde? Mana kana nufirratti gurguramu uffata kiyya baasee kan gurguru barbaade. Ka'iitii ija kiyya duraa deemi. Ka'iitii ija kiyya duraa deemi.
waaqayyo. Abbaan manaa namaa bineensa namatti ta'a. Kan koo abbaa manaan bineensa natti ta'e. Maaloo yaa waaqayyo gargaari. Silas gaa'elan hawwii waa tokkoon arganne. Wanti yaadu hundumtuu bitaa natti ta'e. Faallaa natti ta'e natti argamaa jira yaa waaqayyo. Maaloo na gargaari. Abbaan manaa koos bineensa natti ta'e. Maaloo yaa waaqayyo. Maaloo. Garuu keetti dhiyaatu. Maaloo na gargaari yaa waaqayyo. Waan mana kiyyatti waan qabu. Tokkicha maqaan dhibbaa leemmuu garaa taliilaa yoo ta'e rakkinni keessa kadhachuun keessa rakkinni keessa itti bu'u. Beekadhu. Yaa waaqayyo. Waan beekneef itti faradii malu. Otuun beekii waan baay'ee gochaa jira. Ani garuu abaarsaamuu maaliif hin uumamne yaa waaqayyo. Gaa'ela kuuf jedhee waan baay'ee dhabe. Ammoo nan dadhabe yaa waaqayyo. Nan dadhabe. Na gargaari. Gaafa jalqaba akkasii ture. Amma maal narratti argina? Maaliif dhumni koo akkas ta'an? Maalan balleessa? Mana koof gadi jedhee hin jiraadhe. Akka warra kaanii waan biraa yaadde. Bu'aan koo kanadha. Isaaf amanamee kana caalaa maal gochuu hin danda'a? Waan baay'ee obse. Arganne wanyatamu barbaada. Wanyatamu barbaada. Wanyatamu jiru. Wanyatamu barbaada. Arganne
qoosutu hin jiru. Laaqana kiyya naaf kenni. Erga yoomii ati kan laaqanaaf gara manaatti dhuftee beektu. Moo maaltu uumame har'a? Amma laaqana gaafa jettu fiigdee iddoo kamirraayyuu deemtee dhuftee gaafa laaqana jettu waaqayyuma ofirratti sodaattu maal natti kennitee beekta? Natti himee maal natti kennitee beektaan siin jedhe. Maal natti kennitee beekta? Maal natti kennitee beekta? Natti beekta. Kan sitti kenneen beeka jedhi natti himi. Duubee asin seen, achiin seen, asin seen, amma argannee dhufte. Amma balbala namaarrayyuu deemuu sodaachuudha. Kunoo mana keessa taa'uun jalqabe. Sababa keetti. Waa tokko naan kennitu. Ati maal maqumaaf narra teesse malee abbaa warrummaan kee maali? Kan ji'a naan kennitu maali sii godha maal natti kenniteetu kan laaqanna gaafattu ati. Arganne. Waan dubbachaa jirtu kana beektaa? Itti yaaddee? Bareechisee man beeku. Eenyutti hasaarta? Bareedinaaf miti kan fide manas kaawwadha beeki. Bareedinaaf na seete ka? Calliseen teenyaan mana bareedinaaf na seete. Ani si akka namoota warra kaanii gaa'ilaan kan wal kaadhumannee as dhufne. Malee bareedinaaf miti ani kan isin dhufe. Warra koo jaarsummaatti ergitee kadhatteeti kan na fudhatte warra koo bira. Amma immoo maal godhinaan jettati? Maal godhinaan jetta natti himi? Bareedinaaf. Arganne. Beektee waan hasaartu kun yaaddee? Eenyutti hasaarta? Maal jechaa jirta? Maal akkan dubbadhu bareechisee nan beeka. Sii malee kan hin beekne amma hiitti gaa'ilaa kan si harkaa badesiidha. Malee ana kaamti. Ani gaa'ila koof jedheen gadi of qabe si'a meeqa balleessaa keef jedhe dhiise irra darbee dhiise. Ati jijjiiramta sanuma jijjiiramta jedhee si eega sanuma. Jijjiiramuu didde dhakaa mataa ta'e dhakaa bishaanitti yoo naqan dhakaa kan hin dhageenye. Arganne beektee waan dubbachaa jirtu kana. Beektee namatti haasaa jirtu. Yaaddeettaan kabajni mana gadi qabu abbaa warraa gadi qabu kan natti amru
Jalqabarratti guyyaan irraa guyyaa dhaloota abbaa warraa kiyyaati. Itti aansuutiin immoo waamicha kiyya kabajee gara mana keenyaatti waan dhufteef guddaa galatoomi si'a. Tole atis waan naaf hirteef baay'ee galatoomi. Guyyaa marraa kana gaanii arguun iyyuu waan guddaadha. Baga gammadde. Baga walumaan gammadne. Sana dura garuu waan sitti muuqa. Maali harri guyyaa dhaloota abbaa warraa kee ta'uu isaa dhageera. Kanarra waan haaraa jiramoo? Guyyichi guyyaa kabaja abbaa warraa kiyyaati dhugaadha. Garuu waa'ee jireenya kuusa gaa'ila booda haala kam keessa kan jiru sitti himuu barbaade. Egaani guyyaa dhaloota abbaa warraa kee kabajuun nufi malee iccitii keessan baruuf miti. Ati maatii keenya keessa nama tokkodha. Iccitiin si dhokatus jira jedhee ni yaadu. Sirriidha iccitiin na dhokatu isin gidduu jiraachuudhaa baatus garuu immoo iccitiin abbaa warraa kee dhokatu anaaf si gidduutti uumamuuf jira. Suuraa. Yeroo kanatti abbaa warraa kiyya duraa kan dhokatu yoo jiraate akkasitti qophoofne isa eegaa jiraachuu keenya qaba. Sirrii jettee inni akka ittiin qophoofne eeguu keenya kana yoo bares yoo baruudhaa baates har'a mooraa kana keessatti guyyaa dhaloota isaa kabajuudhaaf yoo dhufes yoo dhufuudhaa baate iyyuu an guyyaa dhaloota isaa bareechee kabaja. Suuraa. Bakka namni dhalatee hin jirretti guyyaa dhalootaa kabajuun ni ulfaata qaba. Hin ulfaatu. Nama sammuun isaa bal'isee yaaduuf baay'ee salphaadha. Kana immoo sitan agarsiisa. Akkasii. Akkas taanaan maaliif guyyaa dhaloota gootawwanii maaf hin kabajnu? Jechuun anaani guyyaa dhaloota goototaa otoo hin taane guyyaa dhaloota giiftiiwwanii kabajuutu na gammachiisa. Suuraa. Akkasitti gaafa dubbattu namni si dhaga'eem namuma guyyaa dhaloota giiftiiwwanii kabajaa ture fakkaata. Sirriidha. Atis haadha manaa mootii ta'uudhaa baatus guyyaa tokko garuu guyyaa dhaloota kee bareecheen siif kabaja. Abbaan manaa koo anaaf mootiidha. Namni kana fudhates fudhachuu baates ani haadha manaa mootiiti. Guyyaa dhaloota mootii kee irratti naaf heeruu keetiif baay'ee galatoomne. Garuu mootiin kee kun guyyaa dhaloota isaa waan dagate fakkaata. Egaa inni dagatus dagatu baatus ani waan hin qabuun akkasitti qophaa'insa eegaan jira. Sirriidha. Mootiin kee kun ammoo dhufuudhaa baatee maal goota garooti? Suuraa. Dhugaa dubbachuuf baay'een gadda. Garuu amala isaa waan hin beekuuf baay'ee matti naaru. Sirriidha. Amma saatiinis deemaara waan ta'eef anis yeroon itti deemu geera. Dirqama as turuu qabda malee hiriyaa kee waan ta'eef hanga dhumaatti kabajnee deemna. Dirqama keettis turu. Isaallee dhugaa jette garuu hin ture baay'ee ture. Hin dhufa mukaa'in. Takka nan deebi'a. Guyyaan kun guyyaa addaa ta'uu isaa nan beeka. Garuu anaaf guyyaa baay'ee dhiphuudha. Guyyaan itti harmee kiyya dhabeedha. Ani nan dhaladhe. Harmeen kiyya guyyaa kana boqotte. Mee osoo sidee guyyaa kana akkam gooteeti kan kabaju. Kanaafuu guyyaa dhaloota kiyyaa kabajuuf dirqama bakka awwaala harmee kiyya deemuudhaan qaba. Bakka kana immoo eenyuyyuu na waliin deemuu hin danda'u. Guyyaan kun anaaf guyyaa dukkanaati. Harmeen kiyya ifattee na baasuuf jecha guyyaa isheen dukkanaan fudhatamteedha. Kanaafuu manatti galaa jettee na hin eegin. Dhiifama.
Suuraa. Ifam. Namu hojiin qabne si godhe inni akkasumaan si teesse. Waan magalata hin qabneef. Akkasin jedheen. Homaa tokko yoo rakkoo hin qabu. Inni si taanaan immoo ammaan dhufaa inni eeginaan. Anillee amala isaa bareedu. Garuu atis beekta jedhee yaada. Hiriyyaa isaa yeroo dheeraa waan turteef. Dhugaa kee jette garuu jechuun hiriyummaa keenya haga kanattis miti. Akka? Jechuun isa beeku kootiin dura siinan beeka jechuu kooti. Si dhukkubamoo suuraa eessatti na beekta naan immoo? Wantoota Kamti na beekta? waggaa sadan darbaniif si dhoksaa ture hunda isaa akkasitti mu barbaadamu. Ati nama tiyaatiraa ta'uu kee waa tokko na shakkisiisa. Namasti dhiyeenyaan si beeku ta'uun koo si shakkisiisin. Anaan eessatti na beekta? Waan dubbachaa jirtu waa tokkoyyuu naa galaan jiru suuraa. Jalqabuun utuu nama dubbisiif qaludha ta'e deeqaa 30 dura kanatti dhuftee cina koo teessu. Garuu ammayyuu ati nama dubbisiif hin galledha. Suuraa maal taatetta ormanatti ta'uu keeti moo? Abbaa warraa kee siif orma? Tasumaanaaf orma miti. Anis siif orma miti. Mararfataa kee yeroo dheeraati malee. Maal taati suuraa? Ani bareelee. Ani bara. Haadha warraa hiriyyaa keetiin. Akkamitti akkasitti natti dubbatta? Jecha kana tasumaa taanaan tasumaa lammaffaa sirraa dhaga'uun barbaadu. Ila gamme. Ani eenyummaa yoo caalatti siifan gati guddaa baase. Humna ni qabu hunduu sirratti dhumu. Har'a sibiratti garuu amilee takka illee hin qabu. Orma gootee ofirraa na fageessite. Balleessaan kee haga kana hunda anirraa si fageessi kun maali? Maaliif iddoo ani jiru na baqattaa? Yoo xiqqaate maaf nan dubbisa? Maaf silki narraan kaasu? Marartu hin qaanofne nama qaanessite jedhu warra keenya. Ija jabina akkamii akkati qabdu? Anaan na ajaa'iba. Garuu ati amlee akkamiitiin akkanatti na taasisuu dandeessa? Inni illee dhugaa keessa. Dogongora kiyya amanee fudhadheen jira. Balleessaa kiyyaaf garuu immoo dhiifama siin jedheen jira. Dhiifama siin jechuun koo immoo hin qaanofnee ana taasisa taanaan ati iyyuu dogongoraa jirtu. Maal jechuudhaan kun balleessaa kiyya amanee dhiifama naa godhi siin jechaan jira. Dogongorri keessan darbeera beeki. Garuu akka ati dhiifama naaf gootu nan barbaada. Atumaan balleessine balleessaan kiyya ture hin galle. Dogongora keen booda anis dogongora keessaa ba'uu hin dandeenye dogongoreen jira. Maal jechuudha immoo naaf hin galleenno. Utuu waan siif galu beekte dogongorroota kee darban irraa waa hedduu baratte turteeti. Homaa waan ati jettu takka illee naa galaan jiru galu. Dogongorri kee dogongoradha jechuudha. Yoo baay'atee jedhee jibba koo dhalcha.
Kana achi garaa dhiifama anaaf dhabdaa jiru. Kanaan ala waan biraa maal lalcha? Marartu. Ani akka duraanii homaa tokko siif ta'uu danda'u. Ani dubartii biroo waliin jireenya eegaleen jira. Akkaan sirraa fagaadhu feet kan hunda kan jechaa jirtu gani. Malee kun tasumaa waan ta'uuf hin taa'ama jedhee si yaadeen beeku hin ta'us. Amanuufis amanuu dhiisuufis dirqama tokko illee hin qabdu. Garuu wanti asiin jechaa jiru dhugaadha. Garmee balleessaa koo amannee dhiifama siin jechaa jira baraan. Waraabessa darbe sareen dutti jedhu warri keenya. Wanti siif gochuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Arganne. Yoko gammiko. Dhiifama akka tanaaf gootuun barbaada. Ani baay'ee sitti hin qabamne. Akkamitti dhiifama na gaafatte garuu? Balleessaa kee amante jechuudha. Eeyyeen. Dogongoreen jira. Dhiifama akka tanaaf gootuun barbaada. Kun waan salphaadha. Dhiifama na siif godha. Garuu waan baay'ee waan amantu waan baay'eetu jira. Fakkeenyaaf abbaa amanummaa kee amanuu qabda. Abbaa amanummaa kee isa dhugaa gaafa amante maatii kee faanas wal baruu qabna. Wal aqnee isaan gaafachuu qabna. Wal keessa deemnee wal gaafachuu qabna. Waanuma qabnuun godhannee deddeemuu qabna. Gaafa gammachuu guddaa arganne. Maatii keenya bira deemuu rakkoo hin qabu. Garuu faayidaan nuti isaan irraa argannu maali? Kamii? Faayidaa nuuf qaba malee. Maatii keenya faana gaafa wal keessa deemnu jaalala, tokkummaa, walitti dhufeenya dhufneetuun gammachuu guddaa argachuu dandeenya. Maal jechuu barbaaddeeti? Naaf hin galle. Gaa'ilee keetti kanaan dura gammadduu miti jechuudhaati? Ani baay'ee gammadduudha. Garuu akka jechuun koo maatii faana yoo wal faana deemne caalmaatti gammachuun keenya guddaa ta'a jechuu barbaada. Arganne. Haasaa kana yoo sumarratti dhaabde siif wayya jedhee yaada. Suura maal taate? Akkamitti dhuftee?
Karree gusiibban. Nan dhufamuun jedhamu gaafa cun bilbiltii nan dhufan jettu. Jaallataan mariin qabu wedhee weellisaan. Bilbilli keen hojjetu akkatti isaatuma karaa darbaaruun goreenis. Nanaasti baay'ee nanaasti. Harareefuu na'uu keeteeti. Ani dhimma kanaaf koo waggaa 3 dura ni darbe. Dhimma kamiif? Dhimmuma kanaaf kan. Ani nama rakkoo koo ilaaluun dhabe malee nama qullaa koo arguun dhabne. Dhimmi kunillees ilaallata jedheen hin yaadu. Dhugaasuma baay'ee dogoggoraa jirta baay'ee. Dogoggoruu koo beeka. Garuu immoo kanas haa ta'u sanas ati anaan na barbaachista baay'ee na barbaachista. Akkasii nasi barbaachisaa dhugaa jedhime. Eeyyeen dhugaa kooti. Sitti muudhaaf taanaan ergan si argee jalqabee dubartiin kan biraa dubartii fakkaattee natti mul'achaa hin jirtu. Beekamoo akka ta'e haadha warraa riyaa kiyyaa taati. Jedhee osoo iyyee salphisee mana kanaas hin baasiin dafinaame mana kana. Tasgabbaa arga. Suuraanaaf ba'i. Tasgabbaa wanti kun iccitiidhaan ta'uu qaba. Madaraa waaqa uumaa kee fudhatti sodaadhu. Suuraa naaf ba'i mana kanaas hin jedhe. Naaf ba'i dafii. Akkatti nan qaanee sin abdiin qaba. Bilbila moonarraa kaasi. Mallalat. Gidduu kan immoo gara manaatti si deddeebisaa jira. Durkoo ganaa baatee galgala galta turte. Galata Rabbii amanaa jijjiiramtee qaba. Nama kiyyatti fakkaata. Sagal gabba'ee sagal ol galee kubbaan haasatee nama haasofsiisu nutti hin fakkaatu. Dubbiin waliin kaa ani akkasumas faana dubbadhe. Wantoonni dubbii ta'anii dubbatamuuf haasaa namaaf dhageettii namaaf turan meeqa osoo jiranii kan haasaa godhe yeroo haasoftu sittuu maal fakkaata? Callisee afaan koo qaphee taa'u tola. Eeyyee callistee yoo teesse siif wayya. Wantoota madaalaan kaasne meeqa kaastee callistee yeroo kee guburu yoo afaan kee qabattee teesse isa siif wayyadhe yaada. Wantoonni madaala kaasan baay'eetu jiru nan beeku. Garuu dubbii haasaa qofaan amma ta'u jedhee callisuu filadheen. Inni kun waan ilaallatu sun ittiin fakkaatu. Dhimma keeti kun. Kamti dhimma koo qofa ta'a. Kamti dhimma koo qofa ta'a. Gaa'ila kana ana qofaatu jiraachaa jira. Gamme! Gamme! Eessa kee kana gidduutti? Gamme! Gamme! Gamme kana gidduutti eessa deemte? Ta'a. Kan jedhu maqaa koo waamuu sitti tole mooti. Akkuma yaaddesiifaatu. Garuu galgalli kun gurra keef wanta gammachuu dhaga'u deema. Akkanuma naasee meeti. Dhugaa kun jedhamu gamme. Bilbila lafa godhee na haasofsiisi. Na dhaggeeffadhu kan gamme. Mee waan haasoo barbaadde haasa'eeti?
Tole. Namni erga mana godhatee maal gochuu qaba? Arganni wanti adda maaltu jira wanta ani gati gochaa guyyaa kana geenye nala. Wanti adda maaltu jira? Tole. Haa ta'u. Wantoota anaaf si gochaa yoo nageenya keessaa wanti sitti tolu wanta shan. An akka kootti guyyoonni waliin dabarsine hundumtuu anaaf guyyaa gammachuu qabeessa. Garuu immoo kanarraa kun daran warra sanarra ka caalan shakkiin qabu. Guyyaan irraa maal isaatu guyyaa kanarraa adda godhu? Guyyaarraa warreen sanarraa akka inni caalu kan godhu wanta haaraa akka hin dhaga'uuf jiru dursee waan hin bareefidha. Malee guyyoonni inni kaan siif gammachuun kennine jechuudha. Akkas jechuu koo miti. Guyyaan har'aa kun warra sanarra hin caala jechuu kooti. Isa dhugaa keetti. Guyyaan kun guyyoota warra kaanirraa adda. Garuu siif hammam gammachuu kennu akka danda'an hin beeku. Yoo waadaan agalteef waa tokko sitti hin magamu. Homaa rakkoon qabu. Waadaa si dhangala. Kamii dhala godhachuun barbaada. Dhala godhachuun jireenya keenyatti wanta gufuu ta'u tokko illee hin qabu. Bara dhala godhachuun gaafa dhala godhan dhala keenyaaf jennee waan baay'ee gochuu dandeenya. Mana keenyaaf illee gammachuu guddaa nuuf kenna. Yaaddeetta namoota dhala qaban ilaalamee hammam gammaddoota akka ta'an waan baay'ee illee waliin dabarsuu danda'u. Arganni anis dhala godhachuun jibbiste hin fakkaatin. Garuu otoo gara kanatti hin ce'in dura wantoota sirreessuu qabnu. Wantoota jijjiiruu qabnu baay'ee qabna. Kana qofaallee miti maallaqa illee horachuu qabna arganne. Kanarra waan jijjiirtu tokko illee qabu. Anaan dhiistee durba kan biraa jijjiiruu qofa. Arganne. Nuti amma dhala godhachuu keenyaan dura qabeenya argachuu qabna. Qabeenya horachuu qabna. Ilmaan keenya waan ittiin jiraannu ofii keenya waan ittiin jiraannu kuufachuutu nurra jiraata. Arganne callistee afaanumatti si dhufee binaasa'in. Lakkii suusii dhiisii dhala godhannaa siin jedhe kana caalaa akkamiin ta'u? Natti himi. Arganne dhala godhachuun jibbiste hin fakkaatin. Anis dhala godhachuu nan barbaada. Garuu dursinee of dandeenya. Kanarra wanti naa guutu tokko illee hin jiru anaaf. Ani kan hin barbaadu dhala koo ijaan arguu qofadha. Isa qofatu naaf gammee maaliif nan hubattu? Arganne na hubadhu. Tasgabbaa'ime ana hin godhanna. Garuu immoo hanga of dandeenyee dhala argannutti hanga ofii keenya of dandeenyutti ijoolleen adaadaa kootii hin jiru. Ijoollee adaadaa kootii keessaa nama tokko siif fide si haa gargaaran. Isaan waliin hanga murtaa'e hin jiraatu. Hangasiif immoo tasgabbaa'ii obsa godhadhu. Ani diqaalaa namaan barbaadaa siin hin jedhu. Dhala koon barbaada. Ofii koo dahee hoosisee kan guddisuun barbaadu dhala koodha malee diqaalaa namaa miti. Kun immoo siif hin galu, siif hin galu. Gorsa. Namni hanga kiyyaa gaa'ela hawwu jira jedhee yaadee hin beeku. Namni hanga kiyya kasarees hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan dur waa'ee gaa'elaa gaafa yaadu namoota lamaan gammadanii kan jiraatan natti fakkaata ture. Amma garuu faallaasaa ija koon argeen jiraachaa jira. Arganne gaa'ela booda wanti hunduu akka duraa sanaa siif ta'u dhiisuu danda'a. Garuu wantoota kanaan dura yaadde wantoota kanaan dura karoorfattee har'a sababa dhabdeef dirqama abdii kee kutachuun qabdu bara. Obseeram ammoo abdii kutachuu irra darbeeyyuu jireenya koo waan itti dhabaan jiru natti fakkaata. Ariifattee abdii kee hin kutatin.
yeroo booda bari waan hundumtuu jijjiirame guyyaa tokko arguu dandeessa. Silumayyuu yoo itti yaaddeef immoo gaalli barii dhimma baay'ee ulfaataadha. Man danda'u obsiira. Jireenya baay'eetti dararameera. Rakkina baay'ees itti argeera. Ammoo gaa'ila keessa osoo hin ta'in qabsoo hamaa keessa waan hin jiru natti fakkaachaa jira. Arganne dhugaa tokko yoo sitti himi dhimma kan kee isiin ol hin beeku. Garuu jiruuf jireenya kee keessatti murteen kee baay'ee barbaachisaadha. Waan gootu hundumaatti yaadee gochuu qabdan. Akkuma jalqaba sitti himi gaa'illi dhimma baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu itti yaaduu qabdan. Guddummaa gaa'ilaa sargeera. Itti salphadheera. Ammoo ammatti qaana'uun ga'utti ga'eera. Atumtiyyuu gaafan taa'ee yaadu baay'eema tokko nama qaanessita. Yeroo kanatti ati guddummaa gaa'ila keessanii haasofta jennaan waldhabdee isin gidduu jiruu fi wantoota barbaachisne waan baay'ee dubbachaa jirta. Korsa jaalladhee miti humna kootii ol ta'e maal gochuun qaba? Jalqaba gaafa mana dhaabbattan maal karoorfattanii gaalli itti gaafatamummaa guddaa akka nama gaafatu beektanii kana dursitanii yaaduu qabdu turtan. Itti gaafatamummaa gaa'ila keessa jiru dursitanii yoo fudhattan rakkoon kun hunduu isinitti hin dhufu ture. Har'a garuu kana hundatu hin karoorfatin utuu kana hundatti yaadin waan mana dhaabdanii rakkoon kun hunduu isin irra ga'e. Kana keessatti immoo inni yoo balleesse ati obsaan danda'uu qabda. Waan hundumaa mootee darbuu qabda. Gaafa kana goote waan moottu natti fakkaata akka kiyyatte. Tole. Kana hundumaa yoon godhe immoo gameentu waan jijjiiramu sitti fakkaatas. Amma kana nama abdii kutateedhaati. Ani barisaaf abdii tokko hin qabu fixadheera. Arganni. Ilaalcha xiqqoo akkasii rabbiif jedhiitii of keessaa baasi. Ilaalcha hin barbaachisne qaban. Jireenya gammachuu jiraachuu yeroo hin qabutti jireenya gadaduu jiraachaa jira Korsa. Maal godhinaan jettati immoo? Dirqama waan kanaan dura barbaadaa turte irra jiraachuu qabda. Waan kanaan dura nan jiraadhaa itti yaadde har'a sababa dhabdeef har'a dhaabbattee waan kana hunda sababa dhabdeef abdii kee kutachuu hin qabdu. Waan kana bareechitee itti yaaduu qabda. Gaa'illi ammas irra deebi'een sitti maa wanta yoo murraanfachuu hin qabne dhimma baay'ee ulfaataadha jiruuf jireenya namaa keessatti. Kanaafuu itti yaaduu qabda irra deebitee waan kana. Tole. Nan obsa. Jecha kee irras hin darbu. Garuu wanta amma nuti dubbatte hundumaa asumatti gattee deemte toonti gammee qaamaan argattee akka haasofsiistuun barbaada. Gaa'ila kana keessatti dhimma keessan keessatti namni murteessaan tokko si dhadhee yaada. Wantoota karaa isaa dhufan hundumaatti qabbaneessitee darbuu qabda. Yoo kana isa mo'achuu dandeessa. Gara kiyyaan immoo suusii isaa kanatti akka adda ba'uuf akka hiriyyaa isaa tokkotti sanaan gorsa. Garuu murteessaan sidha. Waan hunda obsaan danda'uu qabda isa mo'achuu qabda. Waan anarrallee irra deebi'eessitti mo'achuudha. Tole. Yoo deebi'eef yaalla. Ufte. Maal hojiin jiru? Hojiin hin jiru. Maalumaaf bakka dhagaan ufte waan asitti hin barbaadu qaba ture. Kana booda mana taa'uun barbaadu. Hojii hojjedhee mana koos bulchuun barbaada. Erga yoo nuti dubartiin hojjettee mana kan bulchite. Bulchiinsi manaa kan abbaa warraa akka ta'e nan beeka. Garuu ani hojiin hojjedhaan jedhe malee waan hin jedheen qabu. Haa ta'u hojii akkamii jechuu barbaaddaati? Hojii haa ta'u malee hin tuffadhu. Hojjedhee ba'ee magaluun barbaada. Isa boodoo abbaan manaa eenyudha? Ana moo siidha? Kammi? Ati abbaa manaa kan jedhamteef sababa mataa kee qabda. Anis haadha manaa kan jedhameef sababa mataa koon qaba. Kanaafuu wal caalmaa waan jiru natti hin fakkaatu. Arganne amma hojii shibbanuu hundatu akka yoon qabu. Kan akkati beektuun barbaada. Akkamitti yaaduu jalqabdee ati sirma? Maaliif dubbii koof xumura dhorkita? Gaafa ati dubbii xumura qabu dubbatte dubbanni dubbii keetti xumura gochuu dandeenya. Malee nan dhageenye jechuudha kaammayyuu. Haala kanaan tasuma si dhaga'uu danda'u. Gamme
abbaan manummaa kee baay'een harkatti gatii dhabaa jira. Waan si dhoksiyyuu jiraate siif obsa koo fixadheera. Obsa kee qofaa moo dubbii kee ofitti? Tuffiin kee baay'ee daangaa darbe. Akka irra natti qoostu kana miti. Maaltu beeka? Guyyaatti guyyaa kana barbaaddee dhabdu dhufuuf mala. Argani wantoota dubbattu hundumaa sababaan bakka hin buusu. Waan dubbattu hundumaa irratti ejjennoo qabaadhu. Tuffiin kee baay'ee daangaa darbe gammee. Akka namatti dhiyeenyaan beeku tokkotti sitti maxxeen ture. Garuu homaa naa gochuu hin dandeenyetti. Arganne tasgabbaa'e wanta kanaan furmaata argate tokko waan hin jirre. Furmaata kan ta'u yoo jiraate mana isaa gallakkisee fi hin deema isarraas fagaadheen jiraachuu qofa. Akka kana sammuun keessin hojjetu akka mataa jirtu kanatti ji'oota kana waggaa kana guutuu akka kanatti isaa mana kana keessa jiraataa turte taanaan inni baay'ee obsa nama qabudha waan nama ajaa'ibu. Sirumaati isa dinqisiifachuuf naa dhufte mos. Kana caalmaa maal gochuu hin danda'a? Amma hin danda'utti dhiyeenyaan gorsa itti himi. Isa ta'uun qabaa kana caalmaan. Akkamitti isa ta'uu dandeessa silas? Moo suuraa lammaffaa natti ta'uu keeteeti? Silas dhiironni hundumti keessan iyyuu tokkuma. Giifti na arrabsuuf na waamte mooti? Ani immoo furmaata naaf taataa jedheen si waameen ture. Akka kanaan furmaata argatte osoo hin taane guyyaa tokkoof iyyuu nagaan argattu waan anjala mureessitu. Nan argadda. Akkamitti akkan argadhu immoo anuu nan beeka. Akkas taanaan maaf sagal mana kanatti na deddeessa maaf na joorsi taanaan? Ani immoo nama jedheen si waame rakkoo koo sitti himachuuf. Inni illee ta'u haasaa kee keessatti waa tokko dhageen ture. Suuraan ati jettu kun eenyu? Hiriyyaa magammee duriiti. Suuraan beekumoo suuraa nama biraatu jira? Hiriyyaa ma keessan san. Suuraan maal barreesse? Balleessaa qaba? Manatti dhufee na daffare. Kana caalaa balleessaan jira. Manatti dhufee na daffareera. Maal jechuudha? Isa booda maaltu ta'e? Akkuma namni daffaramee ta'u ta'e. Arganni wanti kun hunduu bitaanatti galaa jira. Wanti taasisuuf tuumaa yoo naa galaa jiru. Akkasiif ifuu barbaadde. Eeyyee naaf ibsitee natti tola. Akkas ture. Gara kootti dhufta. Ofitti naqatta. Akkan siif ta'e na goota. Gaafas gaabbii hamaa gaabbii. Ani abbaa manaa kun gana. Inni immoo hiriyyaa isaa gana. Suuraan akkasitti yaadaa ture. Garuu isaaf hin milkuuf. Ati immoo Maalidha kun? kosiidha kan argamu. Hin haramu? Hin gatamu ree? Kiyya maal? Harka keetiin hin haramu? Hin gatamu? Qalbeeffadhu. Akka kanaan dhirsa ofitti waliin dubbatamu. Akkas taanaan naafis mirga kiyya naaf haa kabaju. Inni utaalin qabbanaan. Erga ta'ee annana rakkootu taa'e. Ilaa kunuun akka banyaan akka kana. Barnan beekama. Dhirsa ta'uun akka qaba. Dhaqna qabaan akka qabaa narra yaaba ganna qabaa jettee intalli sabbata eeggattee jedhan. Kun akkuma akkasan ta'e. Lafa teessee hin ka'in.
gammee ani kan hin jedhu. Ati kan jettu? Hiriyyaa dhugaa eenyuun qabda jechuun kun dhiirota keessa. Ani abaluu hiriyaa kiyya miti jedhee yaada hin beeku. Nama kam waliinuu walii galeetan jiraadha. Dhimmi kunis immoo dhimma ta'ee na yaachises hin beeku. Dhimma kanaafis yaaduun barbaadu. Nan beeka nama hundumaa waliin akka walii galtee jiraattu. Namni hundumtus akkasii jaalatu nan beeka garuu hiriyyaati yeroo rakkinaatti nan dhiisu. Yoo rakkadhee isa waammachuu nan danda'a jettu itoo natti himtee natti tolu. Namni siin dursu jira jedhee yaadu. Jechuun namni sirra natti aanu jira jedhee yaada hin beeku. Hararriif dhugaa dubbatte. Garuu anatti aansee hiriyyaati abdattu tokkotu natti himtee natti tola. Dirqama natti himuu qabda. Siin alammoo akka obboleessaattis ta'e akka hiriyaatti namni hin qabu suuraadha. Suuraan immoo hin beekta. Suuraan baay'ee nama gaarii. Haa ta'u garuu mi'as deebi. Garuu akkas hin jedhu. Hiriyaa jechuun siif maali? Nama waan hundumaatti amanu. Nama gaddaaf gammachuu kun faana qooddatu. Hiriyaa jechuun anaaf akkas. Okay, gaariidha. Ati garuu na ajaa'ibda. Hanga guyyaa irraa wajjin jiraanne keessatti guyyaa tokkoof dhiisi sa'aatii tokkoof nama isheen hiriyaa kee jedhee si bira dhufe argeen beeku. Ati namni akkasii akkamitti hiikoo hiriyaa beekuu dandeessame? Hiriyyummaan waadaadha. Akka ammatti jettu kana miti. Waadaan immoo hin haalamu. Hiriyyummaanis akkasuma. Tole, akkas jechuun kee ati hiriyaa hin qabdu naan jechuu barbaaddeeti? Qabda malee. Suuraan hiriyaa keessa dhugaa miti. Suuraan hiriyaa qofaa miti. Maatiidhallee hin beektas. Sirriitti. Gamme. Isin mooraa gaarii qabdu. Baay'ee qabbana qaba. Qabbana qofaayyuu miti. Dhugaa dubbachuudhaaf abaaboowwan dararaawwan mul'atan baay'ee jagoo keessa bu'aniiru. Eeyyeen dhugaadha. Mooraan qabbana gaarii qaba. Gaaddisni isaas qilleensi isaas baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee garuu namoota qabbana hin qabnetu mooraa kanatti wal ga'e. Qabbanni qofti maal gochuu danda'attee yaadda? Maal jettammoo ati? Wanti adda maaltu jira? Namoota nagaa jeeqantu mooraa kanatti wal ga'e. Tasgabbisiif hin kennan. Mee waan fedheef iyyuu waliin buna dhunnaa asumatti na eegi. Arganne. Yoga. Mee buna wayii ilaaleetii irra nu godhe. Maraatti immoo bunni waan tokkoyyuu mana kan jiran beektu. Maal jechuudha argan? Waan jiru ilaaleetii irra nuuf kaa'e. Bunni waan tokkoyyuu hin jiru. Dubuliin tokkollee hin jiru mana keessa. Dubartiin ati attamitti buna mana dhabda? Akkamitti buna mana keessaa dhabnaa moo akkamitti buna mana keessaa dhabdaa? Walumaan jiraachaa jira miti mana tokko keessa. Bittee natti kennite jettaa mana keessa. Hin qaaloftu atamma yeroo buna mana keessaa hin qabattati. Akkamittiin mana keessaa dhabda naan hin jedhiin. Walumaan jiraachaa jira miti bittee doonaa kennite akkamittiin dhaba mana keessa.
arganne. Dhugaan kan waaqaan sitti akka kanatti alfaana mana kana keessa jiraattuuti. Waanuma ani dubbachuuf hin ka'e dadurstee dubbatte. Anis akkasuma yaadeen ture. Attamattam dubbattan mati hin qaanoftu. Tosin salphisi narraa beekadhu. Afaan kee walitti qabadhu. Mana kana keessa akkasi baasan. Atu suuta jedhii narraa beekadi. Narraa beekma deemi. Tosin salphisi narraa deemi. Afaan kee walitti qabadhu. Argite akka kanatti na wajjin jiraattu. Sin baasa mana kana. Maal natti kenneetii kan akkas naan jedhu. Xiqqooma sammuu isaan hojjetu. Rakkootu jira moo gadi? Lakkii homaayyuu rakkoon waan jiru. Lakkinaan sobiin argannee waliin waa walitti buutan natti fakkaata. Eeyyeen sirriidha. Maani maal irratti wal loltisi? Maal irratti wal qochuuf? Arganneen amanamuu taanee qabdi. Tasumaayyuu waan naaf taatu natti hin fakkaatu. Arganneen yeroo kamiyyuu namni jireenya ishee jaallatu natti hin fakkaatu. Amalli ishee baay'ee ulfaata. Tasumaayyuu waan naaf taatu natti hin fakkaatu. Kanan siin jechaa jiru argannee dhabara nama biraa sitti hin fakkaatin. Anis ishee man siin jechaa jira nama biraa miti. Waan fedhe yoo ta'e haadha warraa kee immoo akka kanaan addeessuu hin qabu. Ati naan beekin jirtu obboleessa ko. Ollaan bultee beeka akka itti bule immoo abbaa isaatu beekaa jedhu mammaaksa Oromoo keessatti beekta. Ilaa gammee ana beekta. Ani nama akkasitti callisee isin ilaalu miti. Dhimma isin irratti wal dhabdaniifis furmaatatti gochuudhaaf dirqama narra jiru baachuun qaba. Atis gammee. Maatii kee jeequu, mana kee jeequu hin qabdu. Kun sirraa hin eegamu. Akka nama tokkotti yookiin akka hiriyaa koo tokkotti akka nama beekutti yoon sitti meefi. Mana kee kan diigu jireenya kee kan godhu karaa keetii yoo ta'e karaa kee dhufa yoo ta'e ati wantoota karaa kee dhufan irraa eeggannoo gochuu qabda. Karaa haadha warraa keetii sitti dhufa yoo ta'e immoo hanga sii danda'ametti irra dabartee fi dhiistee fi amalaan wajjin jiraachuu qabda. Kanan ta'u taanaan manni keessan gara diigumsaatti deema. Gaalli keessan diigamuutti deema. Hundumti yoo abidda ta'uu hin qabu. Yoo abbaan tokko abidda ta'e abbaan tokko bishaan ta'e dubbii dhaamsuu qaba. Kanaafiyyuu ati miira aariidhaan yoo ati alaa deemtee dhufte isheenis aartee mana keessa jirti yoo ta'e aarii kee kana ati tasgabbaa'uu qabda. Ati beekuu qabda. Lamaan keessanuu daa'imadha. Sila beektaniitiin miti. Utuu baay'ee isaatu hin bilchaatin gaa'ela keessa galtanii. Erga keessa galtanii immoo wanta isinirraa eegamu ba'attanii maatii keessan, hiriyoota keessan, firoota keessan, ollaa keessan kabajanii waliin jiraachuun dirqama keessanidha. Kanan ta'u taanaan namni naannoo keessan jiru isinitti kolfa. Ijoolleen isiniin taphatti. Namni guddaan isiniin taphata. Waamicha dhabdu, kabaja dhabdu. Kanaafiyyuu jaalalaan jiraattanii ollaa keessaniif, biyya keessaniif, naannoo keessaniif fakkeenyummaa gaarii ta'uu qabduun isiniin jedha. Arganne yeroo tokko qottume. Ano bunuma isinii danfisa jedheen ol seenii. Galatoom rakkoon qabu ni qaqqabama. Buna booda dhunnaa amma waan haasofnu nu qabna. Maali wanta haaraa jira moo? Lakki waan haaraallee miti. Gammeenis kunooti. Atis kunoo dhufte. Anis isin gidduun jira. Amma wanta isin irratti wal qoccaltan, wanta isin itti walii galuu dadhabdanii wal loltan akka tinatti hin barbaada. Duraan dursa abbaa warraa yoo dubbate wayyuure. Rakkoon qabu isatti isin deebina. Ammaatumti dubbadhu.
Isa guddummaa isaa kanatti isa rakkisa kanaaf. Dhugaadhas. Haadhi warraa abbaa warraan dursitu. Kana beekuun kee waan tokko. Dhugaa dubbachuuf taanaan wanti wal nu caalchisu tokko illee hin jiru. Yeroo jalqabaatiif dhugaa dubbachuuf yaaluu keetii arga. Dhugaa dubbatanii lafa namatti dhiyeetti buluu jedhan. Ilaa akkasii anis dhugaadhuma kanan barbaada. Akkas taanaan asitti himu. Anaaf isa kan walitti buusuu yoo jiraate suusii masaa kana. Suusii masaan naagame. Karaa koomoo waa tokko rakkinni jira jedhee mayyuu yaadu. Hin jirus. Suusii isaarraa kan hafe rakkoo biraan hin jiru jechuudha. Hin jiru waa tokkoyyuu. Suusii masaa kana hin dadhabe. Haa ta'u galu. Sirriidha kanuma. Suusii dhiisuurraa argannee waliin wal dhiisuu filatte kaa. Sirriidha. Akkas taanaan kun waan salphaadha. Gammeen suusii isaa ni dhiisa. Akka inni dhiisu abdiin qaba. Anis irraa jalaan nan gorsa. Suusiin waan ulfaataadha. Waan amma hidhamee amma keessaa deebi'amuu miti. Haa ta'uutii garuu dhimma suusii kanaan kan wal qabate mana keessan jireenya keessan gaa'ela keessan diigduu yoo ta'e kun dubbii fokkisaadha. Hawaasa keenya birattis waan baratamaa miti. Kanaafiyyuu amma inni dhiisutti suusii isaa kana dhiisutti atis suuta hanga sittiyyuu obsuufiidha qabda. Baay'een obsee. Yeroo baay'een obseera. Hiriyoota isaa baay'ee gorsisiisee, jaarsota gorsisiisee, ofii koo yeroo hundumaa innuman iyyaa. Baay'ee man obse kana caalaa maal akkam godhu hin beeku. Jijjiirama tokko waa tokko irratti arguu hin dadhabu. Amma ni jijjiirama. Gamme. Dhimma suusii keetiin kan wal qabate jireenya kee gaa'ela kee mana kee diigda yoo ta'e kun salphina. Maatii keetiifis dhala keetiifis jireenya kee kamiif gaarummaa qabu. Suusii kee kana dhaabaa deemuu qabda. Jireenya kee gara fuulduraaf jireenya bareedaa jijjiiramtee jiraachuudhaaf suusii kee kana dhaabaa deemuu qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf dhimma suusii keetiin wal qabatu manni keessan jeeqamaa, gaalli keessan diigamaa, bu'aa namni isinitti kolfaa jiraata jechuun kun waan fokkisaadha. Dubbii fafadha. Kanaafiyyuu ati amma suusii kee kana ni dhaabda. Akka ati dhaabdu anis abdiin qaba. Anis si cinan jira. Amma garuu balleessaa kee kana dura darbaniif kaatee akka ati dhiifama ishee gaafattu. Kanaan booda immoo akka ittiin deebine akka waadaa galtuun barbaada. Amma kayyeetii dhiifama gaafadhu. Arganne. Yoo gamii maal taate? Amma keessa baate waan sin galchine keessa galu eegaltee jirta. Maal taate? Nagaan turreemu? Arganne. Guyyaa arraan booda wanta ati beeku qabdu tokkotu jira. Dhimma suusii kiyyaan kan wal qabatu. Namni tokko karaa keenyatti dhufee jennaan qullaa mana kana keessa baasisii aree kana akka beektu hin barbaadu. Maali gamee maal dubbachaa turte amma dhiifama na gaafachaa turre moo gamme? Dhimmi sun hundumti isaayyuu nan ilaallatu. Garuu nama duratti sin salphisu jedhee callisee si dhaggeeffachaa ture. Maal jette gamme? Waan amma kana dubbachaa turte hundumtu sobadha jechuudha ree? Akka dureetti hin jiraadha jechaa jirta? Eeyyeen akka duratti jiraachuu qofaayyuu sun taane ammaan booda immoo si waliinuu hin jiraadhu. Itti yaadee gamme? Eeyyeen itti yaadeera. Akkasii si baasaare. Itti yaadee wanta yaade immoo xumuruun itti gochaa jira. Hojiirra oolchaa jira. Jireenya kottu qoosteetta. Garuu otoo maayyuu nan goone.
Ana to akka natti qoostuuf siif eeyyame malee. Rakkina qabu. Mana kee gad lakkiseen siif ba'a. Garuu dhimma deebi'ee dhufuuf nan qaba. Inni deebitee dhufuuf takka iyyuu hin jiru. Mana yoo ta'e abbaa qaba. Atis immoo hin beekta. Dhimmicha anis beeka, atis beekta. Ayyee. Gammi waan inni bakkee kana haasa'u waan an dhageetu dhugaa taanaan kun salphina guddaadha. Kun salphina miti. Osoo beektee kun ilmoo dhiiraa hundaaf kabajaadha. Darbees immoo kana irraa namoonni baay'een waan baay'ee barachuu danda'u. Argannee mana kana ariite mandara kanatti ishee salphiste waan nagaan jiraattu sitti fakkaata garuu. Dhimma kana kanaan booddee namni kaasee ana afaan haasa'u anaaf nama gumaadha. Waan dubbattu yoo xumurtee ta'e narraa ba'uu dandeessa. Akkasii? Eeyyeen. Ammatti yeroo hin qabu. Keessummaan eegaa jira. Kennaa bahi. Keessummaa maali immoo? Jaalalleen kiyya duraanii guyyaa har'aa gara mana isheetti deebiti. Anis isheen eegaa jira. Kanaafiyyuu akka ati moora gannaa lakkistuun barbaada. Jaalallee kiyya duraanii. Tole haa ta'u yeroo gaariin isiniif hawwa. Yeroo gaarii argachuuf dhabuun keenya sin ilaallatu. Amma mooraa gadi lakkisii naaf deemi. Maal munuu addi kun? Wanti hunduu jijjiiramee jira. Dogongoroo tokko irraas waa hedduu baradheetan jira. Kanaaf yeroon ammaa kun immoo yeroota kanarraa yeroo baay'ee murteessoo ta'anidha. Ammatti kan na barbaachisu si qofaadha. Kanaaf daddafii na qaqqabi. Ammallee si eegaatan jira. Daddafiitii na qaqqabi. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka kanatti sin arga jedhee yaadeen beeku. Ani abdii nama kutatu hin turre gammee. Kan inni argachuuf murteesseef sababa na jaallattuuf qofa osoo hin taane sababa si jaalladhuuf kan inni murteesse gara kee dhufe.
Dhugaadha. Marartu yeroo kamiyyuu bakki ati hin jirre duwwaadha. Dhugaa dubbachuuf immoo baay'ee si miidheen jira. Dhiifama naaf gochuu dandeessaa? Ani garaatti si jibbuun qabu. Dhiifama keessa fudhadheen jira kan darbe ragatti ta'e. Iyyee. Kanaan booda immoo jireenya gaariitiif mijataa ta'e akka jiran abdiin qaba. Gam baay'ee jijjiiramtee ibsa dhugaa rabbii. Jijjiiramu hundumtii karaa gadi. Ta'ullee haala ulfaataa kana keessa teessee hagana jijjiiramtee yaadeen beeku. Maal jechuudha? Akka durii harka turiitti nafan jedhu miti ree. Innummaa dhugaadha maal. Kanaaf kottu taa'e. Gam ani sababa kee nama maatii kiyyaan adda bahee jiraachaa jirudha. Sababa kee nama galfata maatii kiyyaa nyaateef. Garuu kana booda miidhamuu hin barbaadu yommuu. Marartu kanaan booddee waa'ee miidhama kee yaaddesuu hin taane akkamitti akka jireenya gaarii jiran yaaduutu irra jira. Jireenyi mijatees mijatuu baatees kana booda sitti fudhatee waan biraa akka uumamu hin barbaadu. Marartu hanga guyyaa irratti jaalala keessatti waan hedduu sirraa baradhe. Ammaan booda immoo ilmaan sirraa jireenya nagaa jireenya nagaa akka waliin jiran abdiin qaba. Akka afaan kennuuf haa godhu jedhu. Akkasii wayyu. Sirukku bayi. Fayyaa kootti galata waaqa. Maaltu sefre? Maal gochaaf deebitee dhufte qe'ee kana? Yoo tole jette haadha manaa kee lammaffaa akkana godhattuuf hin dhufe. Akkan jedhu barbaadde. Arganne. Uumaa kee furratti sodaadhu mooraa kana gannaaf bahe. Uffata kiyya fudhachuuf hin dhufe. Siif waan hin dhufe sitti hin fakkaati. Guyyaa biraa fudhatta. Ammoo mooraa kana gabnaan lakkisinaaf bahe. Ammoo fudhattee adeemte. Kottuutti fudhadhu deemu. Inni maa waan hin oolledha. Maaliin argaa jira gamni? Akkas akka ta'e hin beeku tureem. Maaltu ta'aa jira ammas? Marartu uffata ishee fudhachuuf deemte ta'uu mala. Haala kanaan immoo waa waliin jiran natti hin fakkaatu. Marartu kun seenaa darbeedha beeki. Ani amma jireenya haaraa eegaleen jira. Atis immoo beekta kana. Ani amma jireenya haaraa eegaleen jira. Maaliif akkas taate? Maaliif nan hubadhu? Dhiirri salphataan akka kee kun lammuu hin dhalatin. Gatii kee immoo nama baasu naa godhanaan.
arganne waan na ceephatee na biraa iddoo argattu sitti fakkaata? Dhugaan siin jedha. Dhiirri salphataan akka kee kun addunyaa kanarra hin jiru. Salphoo soqolaatti soqolaa gargaaruu jedha warri keenya. Kanaan booda maal akkas gargaaru barbaaddatama? Kana booda waan na gargaartu tokkoyyuu hin qabdu. Qabeenya kiyya qofa sirkaan barbaada. Qabeenya gaafa jettu Siif galeera. homaa tokkoyyuu hin qabdu na biraa. Gaafa gara kiyya dhuftes hudduu kee leexaa fiigaa dhufte. Ammas akkasuma kana beekachuu qabda. Ammaan booda immoo ija kiyyaan si arguutuyyuu hin barbaadu. Miidhama hedduu darbeen as ga'eera. Jechi kee har'aa kun waan mogolee na laaffisu sitti hin fakkaatin. Garuu qabeenya koo funyaan kee irra dhaabbadhee fudhadha. Qabeenya itti dhaadhattuuf kun abbaa qaba. Wanti ati beekuu qabdu kan tokko. Kanaaf homaa tokko wanta na biraa qabdu tokko hin qabdu. Kana of amansiisii ofitti himi. Kanaan booda ija kiyyaan si arguun barbaadu. Salphataan akka kee kun lammuu naannoo korra jiraachuu isaayyuu anaaf salphina guddaadha. Erga dhaammattu kan biraa yoo qabaatte ammuma xumuradhu. Mana kutaa tokko nan barbaada. Maal jechuudha? Ga'ee kiyya kanaaf kennamuun barbaada. Isa malee immoo iddoon jiraadhu hin qabus hin barbaadus. Kana caalmaa utuu of sobuu dhiistee si fayya ture. Qabeenya itti dhaadhatuuf kun abbaa qaba. Otoo sitti hin dukkanaan bakka keessoo barbaaddatte si fayya. Inni sin ilaallatu. Garuu gahee kiyya funyaan kee irra dhaabbadheen fudhadha. Isa hin irraanfatin. Arganne kana caalmaa si sobuun nan barbaachisu beeki. Qabeenya itti dhaadhattuuf kun maqaa marartuutiin jira. Anis jiraachuun kiyya hanga guyyaa irraa sababa isheeti. Kanarra atis otoo of hin sobin daftee osoo of argattee siif wayya. Maal jechuudha? Ani si biraa waa tokko hin qabu jechuudha. Gahee tokko hin qabu jechuudha. Maal jechuu keeti? Qabeenya kiyya dhaaluuf afaan jiraachaa turte moo ati? Kun tasuma ta'uu hin danda'u. Tasuma ta'uu hin danda'u. Ta'uuf ta'uu dhiisuu isaan si falmuu miti. Yeroodhaan of argadhu. Misirroo jechaa guddannee misirrummaa malee hafnee waaqayyoof sagadha. Maal jechaa jirta? Ijoollummaa kee yaadachuudha moo misirrummaa isa amma keessa jirtu kana jettaati? Amma? Eeyyee kaa. Erga dhuftee torban tokko hin guutu. Maal jechuu keeti? Misirrummaa natti barteef misirrummaa nani beekuu gargareedha natti fakkaata. Maal jechuudha? Akkan beekutti misirrummaan jechuun kan yeroo dhiyoo heerumtee mana dhaabbatte jechuudha. Akkan beekutti akkas. Akka ani beekutti immoo kan mana naqatamtee kennamteedha misirroochu. Mana naqatamtee kennamuun barbaadda jechuudha. Akkas ture. Anatti sin cimu kun gochuu hin danda'a. Atiin qoosni gammee otoo jennu dhimmi maatii kiyya baay'ee na yaachisaa jira maal akka godhu. Dhugaadha. Anaan illee na yaachisaa ture. Yeroo dhiyootti wantoota barbaachisan hunduma isaa guunnee akka dhannoo abdiin qaba. Isa ammas dhaguun salphaadha bara. Garuu abbaan kiyya dhiifama naa godhaadha. Kun salphaadha. Jaarsa biyyaa ergina.
jaarsa biyya jalaa immoo namni jiru takka yoo hin jiru. Nutis immoo waan barbaachisu hunduma isaa goonee deemuu dandeenya. Gammeessiifan malee waan siin dalle tokkotu jira bara. Gaafa biyya kanaa deemu abbaa kiyyaaf waadaa galee ture. Garuu amma gochuuf hin dandeenye waan tokko iyyuu. Amma sin gootaafi. Rakkoon qabu. Maaliin? Ofii koo gurguree moo? Of gurguruu?